Attam jirtu hordoftoota televezyiinii OBS baga gammaddan siniin jenna namni sin jaallattan qabsaa'aan haqaa obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo torba har'a hiikamaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa manni jireenyaa isaanii magaalaa Adaamaa kana amma jaalatamtoota isaaniitiin simatamanii hordofamanii gara magaalaa kanaa qe'ee jireenya isaaniitti dhufaa jiru. Kanaaf uummanni qeerroon magaalaa kanaa immoo kan magaalaa Adaamaa akkanatti baheetu haala ho'aadhaan simachaa jira. Haala namatti toluun goota isaanii kana eeggachaa jiru. Nutis kanaa boodas waan ta'u adeemsa isaa hamma mana isaaniitti isaan faana deemneetu tokko tokkoon isin biraan geenya. Kanaafuu ammas irra deebine baga gammaddan siniin jennaa daawwattoonni keenyi qeerroon yeroo garaagaraatti qabsoosaa keessatti gaaffii dursaa godhee gaafachaa kan ture. Qabsaa'aan sabaa gaafataan mirga saba Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo kanneen isaan fakkaatan har'a hiikamaniiru. Kanaaf nutis qophii kana hordofne hamma dhumaatti isin biraan geenya irra deebi'uudhaan ammas baga gammaddanii baga walumaan gammanne siniin jenna. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Uummanni kun akkanatti miira ho'aadhaan gammachuu isaa agarsiifachaa jira. Yaada isaanii irraa fudhachuuf illee tasgabbaanii nu kennuu hin dandeenye daawwattoota keenya. Ammas qophii kana waan jiru hundumaa isin biraan geenya. Uummanni akkanatti miira ho'aadhaan gammachuu isaa ibsachaa jira. Amma galgala keessaa sa'aatii tokko mataa ishee irraa egaa obbo Baqqalaa Garbaa namoota isaan hordofaa jiran namoota isaan duukaa jiran wajjiniin as ga'uudhaaf asitti simatamuudhaaf akkanatti uummanni eegee jira. Mee ammas eegaa jirra. Kanaa booda waan jiru hundumaa isin biraan geenya. Hamma dhuma qophii keenyatti nu waliin tura. Ani Magarsaa Abdiisaan jedhama. Gammachuu guddaatu natti dhaga'e. Gammachuun kun kan koo qofa otoo hin ta'e akka uummata Oromoo hundatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sababni isaa abbaa keenya kan bara baay'ee dhabne kan akka lubbuu keenyatti jaalanne akka Oromiyaa isaati akka biyyattiitti nama kabajamaaf jaalatamaa gammachuu isaa arguun keenya gammachuu amma nan jedhamne natti dhaga'ama. Sababni isaa abbaa keenya waan ta'eef ilmi immoo abbaa isaa hin jaalata waan ta'eef abbaa keenya waan arganneef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Gammachuu isaa daangaa hin qabu. Gammachuu kan hubee gammachuu isaa dhufne gammachuu isaa maraan haafallee nu haa gammatu nu haa ba'u Oromoon takka nafin. Gammachuun natti dhaga'ama guyyaa har'aa kana lammiidhaaf tokkummaadhaaf dhiminnaaf jirramaaf waan jireessan iyyuu hin qabu. Baay'ee gammanne baay'ee gabrummaa mallee hin baraarreeffannaa gabrummaa. hin baraarreeffannaa kanaaf isin galateeffannaa. Uummanni gammachuu qabu akkanatti ibsachaa jira magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataawwan hedduun isaanii ba'anii baajaajii dabalatee konkolaataan kan uummataa kan mootummaa wanta hin jiru magaalaa Adaamaa keenya keessatti daandii abbaa gadaa kana gubbaadhaa kaasanii hanga dakaatti yookaan immoo seensa addabaabayii jeneraal Taaddasaa Birruurraa kaasanii hanga addabaabayii Shaalaqa Daraartuu Tulluutti daandiin jiru qabamee jira. Sababni isaa konkolaataa fi namaafuu karaan deeman hin jiru. Akkanatti qabamee uummanni baay'ee gammachuudhaan miira ho'aadhaan simachuudhaaf deemaa jira. Ammallee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 10 ta'eera. Galgala keessaa jechuudha. Asin geenye ammallee jilli kun egaa ammas eegaa jirra nu waliin tura. Araarsaa Dayyaasan jedhama. Baay'ee gammannee irraa ba'uun isaatiif uummata Oromootiif tokkummaa uummata Oromootiif qabsoo guddaa qabaadha. Mee qabsaa sabaa kanarraa maal barata qeerroon amma itti yaadda? Wanta guddaa baratu qeerroon amma. Fakkeenyaaf amma isaa jechaan akkatti baallaa. Uummata Oromootiif adda duree qabsaa kan ture obbo Baqqalaa Garbaati. Kanaafuu ba'uu isaatitti gammanneerra. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Har'a gootichi keenya waggaa meeqa hidhame. Har'a akkana nu gammachiisuun uummata Oromootiif maalti akkan ibsu wallaale. Wallaahi kana daran bilisummaadhaaf. Mee gammachuu akkamitti dhaga'ama? Baay'ee gammachuun baay'ee natti dhagameera. Baay'ee akka amala gaarii qaba. Maal bartamee muuxannoo akkasii kana maal argatta muuxannoo? Wanta akkanaa kanaaf qabsaa kanarraa baay'ee waan gaarii argadha. Obbo Baqqaleen hambaa du'aati. Du'arraa hafee jiraataa ta'e carraa kana akka carraa dhufe argachuu kootti baay'een gammada. Igirama akka carraa dhufe naddana. Amma immoo carraa guddaan argadhe kanaaf nan gammada. Hambaa du'aati ammayyuu qabsoon isaatti hafuun jedhan. Ammallee daawwattoota keenya eegaatuma jira hawaasni magaalaa Adaamaa qeerroon magaalaa Adaamaa namni guddaaf xiqqaan namni hundumtuu baay'ee eegaa jira. Mee ammas amma isaan as ga'anitti maaltu itti dhaga'ame jennee dargaggoota garaagaraa waa gaafachaa jirra. Mee maqaan keenya eessaa dhufte? Maqaan kiyya Muhammad Nuur Shaalee godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaarraa dhufe gammachuu obbo Baqqalaa Garbaa ba'uudhaan wanta ibsuun hin dandeenye wanta gammachuun keenya daangaa hin qabu jechuudha.
maaliif obbo Baqqalaa Garbaa fedhii ofiitii fi aangoo ofiitiif hin deemne ummataa fi ummata Oromoo kanaaf qabsaa'anii mana hidhaa keessatti iddoo dukkanaa keessatti ijji isaanii hanga jaamuu dirasii ga'e jechuudha. Kana waan ta'eef isaan nuuf jecha waan qabsaa'aniif gammachuu guddaan nutti dhagame isaan nu bahuudhaan mana hidhaaf jechuudha. Gammachuu duniyaa gubbaatti karaa gammada nagadan. Maal barte ati? Wanni ani barree qabsoon kun qabsoo injifannoo ka ta'u qaama kiyyaa fi ummata nuuf jecha wareegamee fi mootummaa keenya lammaa rabbi nu haa bulchu. Qeerroo kana rabbi nu haa bulchu. Qabsoo ka ummata bilisummaa Oromooti jaalanne gammanne milkoofne. Qawwee dhukaasuu osoo hin barbaachisin humna nagaa qofa namni haqa falmatu bakka yaade ga'uu akka danda'u. Qawween warra sammuun moofe qofaaf akka barbaachisaa ta'e. Warra sammuun qara qabuuf ammoo osoo qawween barbaachifne bilisummaa sabaa fiduun akka danda'amu qeerroon kun ni barata jedhanii amana. Maqaan kiyyaa Imaanalii Zaamaa gammachuu har'aa maal jee akka ibsu hin beeku nuti bara meeqa dhiiga keenya dhangalaasaa kan dhufne har'aan tan ammoo Baqqalaa Garbaa arguun hayyoota keenya arguun baay'ee nutti gammadeera. Guyyaa har'aa gammachuu guddaan natti dhaga'ama. An magaalaa Adaamaatii dhalattuu mi'eessooti. Kanaafuu Baqqalaa Garbaa uummata Oromoo maraafuu har'aan ta'e gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera. Isin waliin taa'uu keenyaaf haalaan carraa guddaa qabaanne. Kana booda yoo du'ellee nu gaddi nu hin jirru dhaamsa inni sarraa nu beecha waan takka waan nu rakkisuu kan nu gammachuu teenyas gammachuu teessan. Waaree booda sa'aatii 10 irraa eegalee uummanni magaalaa Adaamaa simachuudhaaf kan ba'e egaa obbo Baqqalaa Garbaa ammallee galgala keessaa sa'aatii 1 fi walakkaa ta'eera hangamatti magaalaa Adaamaan seenne uummanni ammas miira ho'aadhaan kan inni arguudhaaf eegaa jiru. Ammas mee tokko lama waan hafe isin biraan geenyaa daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan baga gammaddan isiniin jenna. Gammachuu koo jechaan ibsuu hin danda'u. Baay'ee tokkoon gammade baay'ee tokko keessa kooti ibsuu hin danda'u. Baay'ee tokko natti toleera. Maqaan kiyya Ahmad Qaasim jedhama. Ganda gaddacha raaraa dhufe boolee jechuudha. Mee miira akkamiitu dhaga'ame gammachuu akkamii qabda? Hedduu baay'ee kan gammade yoo ta'u qabsaa'aa mirga namoomaa obbo Baqqalaa Garbaa bahuun isaa hedduu kan nama gammachiisuu fi Oromoo fi Oromiyaan maal akka ta'e kan nama hubachiisu ta'uu isaa nama agarsiisaa ammallee immoo bifaadhaan simataa kan jiran ta'uu isaanii nutti mul'isa jechuudha. Mee ati qeerroon kanaa booda maal gochuu qabatta? Qeerroon akkamitti muuxannoo qabsoo kana akkamitti baree akkamitti gaggeeffachuu qaba jetta? Qeerroon amma booda kan gochuu qabu mirga abbaa biyyoomaa ka aadaa fi seenaa ka oromummaa akkasumas immoo daangaa eenyummaa Oromoota dhiigaan argamte tana jabeessuu fi itti fufsiisuu qabsoo amma argamte tana akka itti fufu akkasumas immoo qabsoo karaa nagahaa kan tasgabbii qabu gochuun irraa eegama jechuu barbaada. Har'a obbo Baqqalaa Garbaa yommuu ba'u uummata guutuutu isaaf asitti hiriira nagaa ba'eef. Kanaafuu uummanni Oromoo tan gammadan jiru har'a. Baay'ee gammanne keenya baay'ee gammade. Maaliif namoonni asitti har'a dhufan kun omtuu waame Oromummaatu waame. Waan Oromummaan isa waameefu waan nu hidhameefu nus baay'ee gammadee jira. Baay'ee keenya gammadee jira. Baay'ee gammadeera ani karaa koo baay'ee gammadeera maa inni namni ticcichee qabsaa'e namni karaa nagaa qabsaa'e bu'aa yeroo gabaabaa keessatti akka argachuu danda'u. Ammas qeerroon keenya hundinuu tokkummaatiin wal dhaga'uutiin karaa barachaa ofiisaa of gurmeessee hojjechuutu irra jiraata. Baay'ee gammannee uummanni Oromoo addunyaa irra jirus akka gammadu abdii qabna. Hidhamtoonni keenya kabiraas akka nuu hiikamaniif abdii qabna. Har'aaf baay'ee gammannee jirra obbo Baqqalaa fi hidhamtoonni siyaasaa 7 hiikamuu isaaniitiif baay'ee gammannee jirra. Baga gammaddan uummata Oromoo addunyaa irra jiraatan hundaan jedha. Baay'ee gammannee qabsoon Oromoo itti fufaa ammas waan hafe galmaan akka nu gahan abdii qabna jabaadha. Akkasumas miidiyaa keenya miidiyaa OBS baay'ee galateeffanna. Baay'een gammada bahuu isaaniitti immoo hanafanis akka ba'an abdiin qaba baay'een gammade. Egaa daawwattoota keenya galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa booda kan isaan amma magaalaa Adaamaa seenaa jiranii obbo Baqqalaa Garbaa faayyuu
simattoonni isaanii akkanatti miidhagsanii simatanii poolisii Oromiyaatiin kan isaan simatamanii gara magaalaa Adaamaa seenaa jiranii. Magaalaa Adaamaa kanas egaa karaa galma Abbaa Gadaatiin irra keessaanii daandii guddicha Abbaa Gadaarraani kan isaan seenaa jiranii. Ammas gara magaalaas immoo seennee miira jiru isin daawwachiifna nu waliin tura hanga ammaatti obbo Baqqalaa ijaan hin agarre miiruma jiruu fi sochii jirudha kan nuti daawwachaa jirru. Obbo Baqqalaa Garbaa amma as ga'anii jiru magaalaa Adaamaa seenaniiru haala kanaan poolisii Oromiyaatiin ajjabamanii miidhaganii haalli simannaa isaanii miidhagee jira amma as seenaniiru magaalaa Adaamaa kanaaf booddas mee waan jiru sin agarsiisna egaa uummanni akkanatti miiraan machaa'ee miiraan ho'ee akkanatti sin dhageessisaa jira sagalee garaa garaa ammas nu wajjin tura. konkolaataa kana keessa kan isaan jiranii konkolaataa gurraacha kana keessa halkan keessa taatee afur taa'eera amma eegaa jiru achitti dhaaqanii dagaa isaanis gammachuu isaanii uummata isaan simachuuf jiraniif ibsu jechuudha. amma gaa daawwattoota keenya akkuma isin hordofaa turtanii halkan keessa gaa kan isaan as ga'anii masqala addabaabayii keessa geenye irra amma halkan keessa sa'aatii 4:00 fi ruubiidha.
yeroon kun egaa yeroo itti obbo Baqqalaa Garbaa itti simatamaa jiranii as masqala addabaabayitti yookaan immoo addabaabayii masqalaa kanatti mee kanaa booda immoo yeroo isaan ba'anii uummataaf ergaa isaanii immoo dabarsan uummata isaaniif gammadee miira ho'aadhaan isaan simachuuf eegalte kanaan waan isaan jedhan ammas simbiraan keenya hamma xumura qophii keenyatti ni waliin tura. namoota mana hidhaa keessa turan warra dararraa adda addaa keessa turan akka isaan hiikamaniif akka isaan maatii isaaniitti dabalamaniif akka isaan isinitti dabalamaniif uummata qabsoo gochaa tureetiif nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadha. Galanni keessan guddaa galatoomaa. sabni tokko ta'ee sabni wal dhaga'u sabni gamtaa qabu yoomiyyuu alagaa jala hin jilbeenfatu. Uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf alagaa jala cabee kan inni ture gamtaa har'a qabu kana sababii hin qabneef ture. Har'a garuu rabbiif galanni haa ga'u. Oromoon tokko ta'ee mirga isaa kabachiifachuudhaaf yeroo inni itti ga'e sababii ta'eef ammallee kana keessatti namooti qooda fudhatan hundumti keessan galanni keessan hin badin galatoomaan isiniin jedha. Naamusa amma qabnu kanan wallaga'uu amma qabnu kanan jaalala amma qabnu kanan tokkummaa amma qabnu kanan itti hafuufnu. Amma yeroon isaa yeroo itti wal qoodan miti. Yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti. Yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti. Yeroo itti amantaa wal qoodan miti. Amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha. Kanaatiif ammallee qabsoo guddaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo baay'eetu jira. Qabsoon kanaan waan raawwate isinitti hin fakkaatin. Qabsoo inni guddaan ammallee fuula keenya dura jira. Kana caalaa walitti haasa'uudhaaf walii wajjin haasa'uudhaaf yeroo baay'ee qaban gara fuulduraatti akkuma nagaadhaan dhuftani nagaadhaan qeeqeessanitti gala. Ameerikaattillee yeroo tokko ennaa intarvii godhaniif tokko namni dhageettanii jirtan natti fakkaate hidhaadhaa baanii amma dura Ameerikaa dhaqan. Achirratti haasawa seena qabeessa godhan keessatti amma yoo goltanii hidhamtanii maali jedhanii gaafannaan